duraan rooba bichaa'inee waggaatti roobi kunuyyuu yeroo barbaachisu addaan citee yeroo gannaa faa facaafanna yeroo hagayyaa facaasayyuu nuun facaafnuyyuu gaafa roobi lama waggaa keessatti roobu kana yeroo tokko facaafanna turre. Amma ammoo waggaa keessatti yeroo 4-5 bona yeroo bonaa bicha taraa 2-3 irraa muranna maasaa kennarra yeroo barbaanne waan boqqolloon facaafanna gaafa barbaanne haga tokko murree maashoosin facaafanna kan galii irraa argannu. Shunkurtis facaafanna waan adda addaa irraa arganna. Uummanni keenya dur seeftineetiin qarqaaramaa ture. Tokkoffaa midhaan oomisha rooban oomishna waan ta'eef midhaan oomisha roobaatii wayita oomishnu diqqoo deemee yeroo isaan jilba gahan rooban hanqina roobaatiin nurraa badaa ture. Amma ammoo sababa jallisii weelmal guddichi ministeera muummee keenya nu baheeni amma haala gaariin oomisha gaarii oomishataa jirra. Nyaata bira dabarree nyaata gahaa argannee nyaata bira dabarree kuduraa muduraa oomishnee gabaa biyyoolessaatiif dhiyeessaa jira. Kana keessatti mootummaa keenyaaf galanni haa ga'u rabbiifillee galanni haa ga'u. Gammoojjummaa dur nu qabnu keessaa baanee amma oomisha gaarii badda dareessa uummata gaarii taanee qonnaan bultoota gaarii taanee haala gaariin uummanni nuti as bahee uummanni nu deemee. Biyyi kun kana dura carraa oomishanii akkasitti qonnaan jiraachuu carraa akkasii hin qaban ture. Kana dura horsiisee bulaadhaan beekama naannoon kun. Horsiisee bulaa jechuun ammoo yeroo tokko horiin isaa jalaa bonaan hin dhumuu danda'a. Otoo har'a horii 50-100 harkaa qabu bona dhufu ammoo harka duwwaa taa'uu danda'a. Amma kana ammoo yaada kana mootummaan itti yaadee karoora isaa kana keessa galfatee horsiisee bulaa naannoo kanaa gara qonnaan bulaatitti jijjiiruudhaan jallisii kana birrii baay'ee qabeenya baay'eedhaan qabeenya guddaan itti bahee jallisiin kun hojjetamee uummanni amma horsiisee bulaa irra gara qonnaan bulaatitti gale kun carraan isaa carraa gaariidha gara fuulduraatitti oomishee uf danda'ee garaadhaan uf danda'ee jiraachaa jira. Amma lafa kanarratti ani shunkurtiin kun hektaara 1.5 jedhama. Shunkurtii kanarra amma gabaa amma jiru kanaan oomishe naannoo miliyoona 2 irraa hin argadhaa jedhee abdii qaba.